ምድር አረንጓዴ አሻራ Duula ashaaraa magariisaa akka biyyaatti eegalame hojiirra oolchuun magaalaan Finfinnee kanneen bu'aa duula ashaaraa magariisaan fayyadaman keessaa tokko ta'uu dandeesseerti. Kanaanis magaalattiitti uwwisni bosonaa dhibbeentaa 2.8 ture gara dhibbeentaa 22tti ol guddateera. Tibba gannaa jiraattotni balaa lolaaf saaxilamoo ta'aa kan turan yoo ta'u hojii ashaaraa magariisaa fi misooma koriidariin rakkoon kun irra jireessi furmaata waaraa argateera. Duulli ashaaraa magariisaa marsaa 7ffaan akka biyyaatti kan labsame yoo ta'u kana milkeessuuf magaalaan Finfinnee sochii taasisaa jirti. Kanuma bu'uura taasifachuun waajjirri hojii gaggeessaa magaalaa Finfinnee seektaroota isa jala jiran qindeessuun duula ashaaraa magariisaa gaggeessaniiru. Sadarkaa kantiibaa itti aanatti hojii gaggeessaa olaanaan magaalaa Finfinnee Injiinar Wandimuu Seetaa karoora marsaa 7ffaaf akka biyyaatti qabame milkeessuuf magaalattiitti tattaaffiin taasifamaa jira jedhan. Biqiltootni bara kanaa dhaabaman jijjiirama qilleensaaf furmaata ta'uun dabalata wabii nyaataa kanneen mirkaneessan ta'us Injiinar Wandimuun ibsaniiru. ከተረጅነት ከመላቀቅ አንፃር በምግብ እህል ራስን ከመቻልም አንፃር የከተማችን የጎርፍ ተጋላጭነትም በከፍተኛ ሁኔታ ከመቀነስም አንፃር biqiltoonni bara kana dhaabaman deeggaramuu jalaa ba'uu wabii nyaataa mirkaneessuu fi balaa lolaa hir'isuu keessatti gumaacha olaanaa qabu. Baroottan darban biqiltoonni bosonaa dhaabaman uwwisa bosonaa magaalattii guddisaniiru. Bara kana garuu dhibbeentaa 70 ol biqiloota nyaataaf oolantu dhaabamaa jira. Duula ashaaraa magariisaa kanarratti hooggantootni, hojjettootni, artistootni fi namootni bebbeekamoon hirmaataniiru. Namootni hojicha irratti hirmaatan kunniinis dhalootaaf galaa kaa'uu irratti hirmaachuu keenyatti gammanneerraa jedhan. Dhaabuudhaan bayyanachuun waan guddaa dabar. Maaliif jennaan namni waan akkana gaafa dhaabee jedhu bayyanachuun danda'a jechuudha. Beeluu keessaa ba'uun danda'a. Kun amma boriftaan guddatee nyaata ta'a. Jireenya qaala'insaatti wal qabatee immoo markinni jiru keessatti shoora olaanaa taphata. Kun immoo ana qofaaf itoo hin ta'in ijoollee kootiitiif gatii hojjetamaa jiruuf dhugaasa'uuf jennaan ana wallaahi aasaan hin danda'u baay'ee gammachuun qaba. Biqiltoonni baay'ee gaariidha. Akka gahee hojii keenyaatti waa baay'ee nu gargaara. Kan inni nu gargaaruu fi biyyeen akka hin deemne biyyeen tokko gara tokkotti akka fudhatee namarrattis gudaatee akka hin buufne lafa sanarratti illee biyyeen sun gara biraa akka hin deemne iddoo sanatti nu hambisa. Lammata immoo biqiltuun kun namoonnis itti fayyadamuu danda'u. Namoonni kun waan nyaataatiin waan adda addaatiin itti xaqqamamu waan ta'eef lolaan akka hin uumamne immoo nuni baay'ee nu gargaara. Lafti sun achumatti nu hafa. Intan sharaatatu jechuudha. Hin deemu biyyeen suni gadi hin solola'u. Akkan sololaanne botaa sanatti nu hafa. Naa biqiltuun baay'ee gaariidha yeroo adda addaatiif jechuudha. Biqiltuu dhaabaman kanneen kunuunsuun firii akka kennaniif kan hojjetan ta'us himaniiru. Dhaabuudhaan bayyanachuu sagantaa jedhamu sagantaa muummicha ministeeraatiin labsame hojiirra oolchati kan jirru biqiltuu kanaan dura dhaabbateen sagantaa dhaabbii kana adda godhu dhaabuu qofa odoo hin ta'in iddoo amma dhaabbate kana taappellaan akkuma argitan taappellaan jira. Taappellaan kun jiraachuun maal ibsaa kunuunsuu isaatiitti irrattis ganni bahee ta'u gaafa raawwatu hojjettoonni mootummaa iddoo kana dhaaban deebi'anii ta'u kan kunuunsanii fi amma inni guddatee tajaajila kennuu jalqabutti kan kunuunfamu ta'uu isaati jechuudha. Iluu abbaa booraa hin beekta taanaan egaa biyya magariisaati, biyya bosonaati, biyya guddaadha achi keessa dhaladhee guddadheen. Bosona guddaa qabdi iluu abbaa booraa. Kana keessatti sana keessatti guddadhee haala isaa hunda gatiin beekuuf kanarratti tattaaffii guddaan godha. Kun siyaasa akka hin taane, kun biyya akka ta'e, kun anaaf si'iif ijoollee keenyaaf akka ta'e akka jarri andarstaanni godhanuuf isarratti baay'ee hojjetaa jira. Magaalaa Finfinneetti waggoottan darban duula ashaaraa magariisan biqiltuu miiliyoonni 85 ol kan dhaabame yoo ta'u bara kana ammoo miiliyoona 4.2 dhaabuuf karoorfamee hojjetamaa jira.